أكملت. bareedduutiyya har'a kami kana zanaa jettee teesse garuu gana zabana kana bakka ikhtiraam taatee jirta bakka jaartii nama guddaa kabaja tokko jira uffata zanaa jettee tolfattee teessa. nama kabajaa kan ofirratti beeku rabbi si yaa godhu si kabajneef. Illaa ni beeka bakka gana na kabajuu bar guyyaa tokkotti dhufeetiin abiibti osoonii fi fooxaa tana sirriitti tolfattee teessisiin jennaan achumaan qaalii kiyya gooti bakka ati guyyaa sirraa kabajamuu eegaltee barna biratti kabajamtuudha barate. Dagaa nama. Bakka ati bakka boodallee bakka abdii wayita akkasitti sirratti abdata sirraa Natti jechuudha. himan malee natti hidhan natti himan naanumatti himan malee nama haga inni na Kanaafin himu. barta jilba gad deebisitaa yaa bifti. Kanaafin bari yaa bareedditi yaa Video apa ini? ashittiyee qullaa jiraata bara viidiyoo boon ta'u. No, tai simbaini ati macam kulla le simbat. Ati mana? Inni hin baama ati naan jennaan baa'u ba'u qoya niin banaa qoya Nama niin banaa kulla qoya barban subhanallah nun barban niin banaa qoya hono niin banaa qoya. Hamza sera ke la sibase ya habibi. De? Ja. No. Asbai wa barban ufad do asbai kulla asbai. Ammoo uffachuun na qabu waatillee na dhiisayye. Uffachuun na qabu amma bakka kanumatti hin taa'adhiisi bakka hundaafuu. Kana booda uffadhu kanumatti. Ufad duti asbai. Laa uffadhee as ba'an. Wanta ya Hamza mo himba ya. Bar giddi bargari doggarra. Gaafa tokko magaalaa kan keessa wallahi kullaa yaan kan na yaaddisa wanni ta'e wallahi. Abiibti kan balaa kan jedhamu. Ati barat keerlasiidha waan takka hajaa takka hin qabdu. Itti namni akka keerlisaa kun akka baba. Jaartii irraa qaanfatanii bara hawaasa irraa qaanfata. Wallahi nama ajaa'ibu. Si bullootii wallahi si yaadeera garuu. Eega idaa sin argine wallahi. Akkam si yaadira kana dandeesseetu mana dubbisu? Yaa sin dubbisnee misoori. Viidiyoo banuudhaaf nafsiitii yaanii. Ala ture. Okay, baatee oolti har'a mana. Yaa ala ture. Aluma oole. Ijji qeeyyi sirna taatee akka taa'u jira bara. Haala qullaa jira ta'u. Deemii faabirataa bakka bakka deem barbaadu waa baay'ee mul'isa. Ta'u qullaa jira. Galatu. Si bullootiyaa har'a baatee oolte mana. Yaa ala oole. Okay. Ani bar dhiiroo har'a bullootiyaa isa badde jeetii yaadaa ture. Edaa ati boqonnaan baate. Heshi boqonnaan kee akka oolte kam ta'e? Boqonnaan kiyyaa har'a lafti ho'a ture. Bakka wayii deemnee. Affeelameen gadi. Shaawormaa nyaannee. Namni wayii nu kafalee. Ati garuu jiruu tanarra waa baastee nama kafaltaa guyyaa tokko rabbi jee. No, wallahi ani safara kanatti namni hedduu waan na beekuuf bakka hojii kiyyaatillee bakka an deemee. Okay. Nama wayiitu naa kafala. Naqa namni na jaalata. Uumamaan namni na jaalata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Jaartii jaalatamtuu qabaa bar jaartii hawaasni hundi naa wajji jaalatu. Yaa wallahi siif sodaadhaa yoo ta'e gaarii. Naa wanni sodaattu hin jirtu. Akka jaalatu gara biraatitti ni kennama. Namni lafa irraa faati ni jaalata. Nama jabaa biraanii kun ijoollee kana jaartii jala deemee waan ni godhuu miti. Jaartiin amanamummaa qabaachuu qabdi. Jaartiin ifuma amanamummaa qabaachuu qabdi. Namichi kun gaafa waan irra tarkee dhaaba mana godhaa waan jiru irra beekuu qabdi. Tanii achitti nagaa ta'uu qabaa waan jiru murteessitee deemuu qabdi beekta. Ani atummaan naamani malee annamsi salphachiisuu miti. Yaa kabajamtuu tiyya. Yaa bisilee. Ani osoo sin beekin durayyuu si kabaja habiibi osoo sin beekin waggaa 5 durayyuu waan dalagu hunda keessa jaarsi kiyya akka fuulduraatiif wanni kun gaarii miti jedheeti wayita yaaduun dhugaa siin jedha wallahi tun dama dhugaa. Mana si amanannaa dhibbatti hawaasaa kana caalaa si amana wallahi. Maaliif jennaan bakka ati
Bar waa malee rabbi kasi bareechine nama gubbaa qofa bareedu ni barate nama keessa bareedu. Bisileetiyya. Qo'i garuu gizee waa siinjee kana maaliif akka bashaq jettee kan laqa jettee lafa lallaatti. Meeqa asitti as maraati? Ani carraakeettu na ajaa'iba wayita garii. Maa jechuun abbaa kiyyaa fi haadha kiyya takka mufachiifne du'aa naa godhanii miti jaartii. Guddaa qabda baay'isee ufu jechuuf osoo hin ta'in abbatuuf beekaa miti abbaan akkam akka ta'e ilaalcha bultiidhaaf qabu ilaalcha abbaa manaatiif yookaan nama fuulduraaf jaarsa isaa ta'uuf qabu. Sitaa ta'eef osoo hin ta'in sammuu kiyya keessa waan jiru. Atillee eeba qabda anillee dhugaa dubbachuu. Wallahi akkati dubartii gooteef rabbiin bakka keessa si ilaale. I don't know waan ati siif rabbi waliif qabdanaa. Dubartii takka goona. Wallahi dhugaa siin ta'a. Waan siif rabbi waliif qabdan wayii waan wayiitu citii wayiitu waan sanitti jabaadhu hundaaf. Akka ibaadaa dhiiseen beeku rabbi naa laaffisu garuu ammas haadha abbaa kiyyarraa hin du'aa fuudha. Garuu wanni nan siin jedhu maali beektaa atillee akkaan itti jaartii kunuunsuu fi akkaan itti jaartii tana bakka akka nama maxabbashaa irra kaa'ee sana affeelliidha dhiisi affeellii santiin hin jedhu. Akkaan itti jaartii kunuunsu kana gizeen ilaale akkaan itti jaartiidhaa gowwoomu kana gizeen ilaale jaartiidhaa gowwoomu shari'aalee ja'a kinoo shaamiin biroo viidiyoon isaa ammallee jirti bakka jaartii ta'etti gowwoomi jaartii ta'e kunuunsi bisileetii jii mana keessatti kunuunsi isii maxbaqa kana fa'aa dhaabbattu dhaqee ol fuudhii fa'aa lafa kaa'ee akka ijoollee akka waan reefu dhalattee kana jaartii kunuunsitee taphachiifta. Kunuunsa akkanaa kanarratti waqa nasiiba qabdaatillee waan ummaa teesse eebbise. Mee nu arginaa miti. Mee arginaa miti. Bareeddutiyyaa. Nu arginaa miti nu arginaa. Bareeddutiyyaa. Nama baroodi ati jiitu. Akkam ture guyyaan kee maal keessa deemaa oolte? Okay, gabbee ajaa wayii takka walitti qixxeessaa ture jechuudha mana gale. Gabbeetiin sumaafin ajaa wayii wal qixxeessee gabbee malee waan biraati. Siifii barsiifii yaadaan. Maaliif takkee gubbaa wal janajjanaa jirraa mama bar waan nu jiru asaarra. Isin maaliif nama dhibba sadii dhaggeeffatta? Kanaa bar deefanii ramanii beekta. Garuu naaf ati maali beektaa? Ani amma akka dhuunfaa kiyyaatti ani bakka Oromoo tana deemtee halkan neeta musalsala Hindii fixxee Turkii jala fixxee dhukooyituun gamana deebisee asitti. Laalaa nullee musalsala Hindii afaan Oromootiin musalsala Oromiyyiin shuufuuha allaas galgala wayita hunda isinii darbaa isin caqasa. Musalsala ijaarraa paartii waan irra gahee waan jiruudhaaf koottaa malee. Bakka argitee dhugamaan ashitti famsaa jedhamee kiyyuu sarchi godhi paartii waan ayitiin gara paartii 15 amma kanallee waraabataa jira namichaan tokko. Wallaahi paartiidhaan jira. Digdamii wayaffaa gadi dhiisaa. Paartiidhaan jira maaliif ni beektaa? Ijoollee deemtee halkan kana waa'ee faamaa daamiitii fi kaardii namaan dubbisuu naqattee fi jinnii hunda fiilmii Hindiitii fi musalsala warra waan kana fixxu hunda as deebifnee asitti haayoo asii jalaa dhumuus rakkoon qabu afaan isaaniitiin nama isaanii ilaalu jiranii ammas asirraa fakkeenya tokko baratanii akka itti jaartii isaanii bashannansiisan baratanii akka itti jaarsa bashannansiisan baratanii kana hunda baratanii kanaafuu musalsala gara Hindii sanarraa anatu gamana jijjiiri amma namoota baay'eetu taa akka jeeganaa jaarsaa jaartiin mana keessatti hin fedhu siree irratti hin fedhu gabbayii TikTok baradhu lafa harti gara jaarsaa eeguu keessi. Maali? Jaarsaa jaartii hedduu shakku jira. Ha TikTok banannee gabbaanee wal faarsinaa siree irra na faarsinii ta'e. Siree irratti naan ta'u TikTokii gubbaan na faarsin. Akka hamsaa gabbayii jaalala qabdu naa ibsii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jettee tajaajilti jaarsa eegaltu dhibbaan asuma jirti akkuma qabaani. Mami yaada bareeda marra koo qaba bar sheekonni illee haraamaa miti jedhanii hin dhageenyeeti. Haraamaa miti jaan dhugaadha maaliifi fakkeenya tokko godhu jira amma naafeeti bara amma waan kana jibban namni wallaahi wanti kun waan itti warraa baratanii waan. Singilii gaafa ta'u single life matter no singilii yaa mun ulfaata xiqqoo isii.
Amma fakkeenyaaf ani amma osoo kophaa taa'uu jiraadhe amma hagaan amma walitti dhufne kana osoo kophaa taa'uu jiraadhe tarii nama wayiin hamadhaa tarii waan biraatiin dalagaa tarii baqa waan biraa keessa amma akka kanatti hawaasallee gamana gara qoflaa deebisanii bakka inni silaa waan badduu dhaqee nama arrabsuu dhaqee waan biraa godhu gamana deebistee asii bashannansiisaa waan takka takka barsiisaa ni jira miti. Kuni waan filatamaadha argameetii waan jedhamu argameetii. Yaa dhugaatii ittisa. Bareeda. Ammas wanti takka ta'een ittiin hin jiru maqaa nan balleessinaa gabbaatanii dhuftanii miidiyaa irra gabbaanee jaalala walii ibsanettanii wal dura teessanii walitti aadaan bulinaa. Iftoominaan bulluu bashak ja'a akka kiyyaa fi kaashitti xiyyaa sanatti iftoominaan tattaatii walitti himaa waan qabdan. Waan rabbi garaa keessan keessa waliif isin kaa'e ol baasaa waliif bashak godhaa. Tasarraa achi hafte iciitii jireenya yoo ta'e gaddeeffadhaa keessatti. Tasarraa hafte amma bareedduu xiyya tana giseen akka ija keessa laale lubbuun manzaraa fi kaayirra deebii ilaalinaan jetti. Tummiciyyoon tarabbi bareedina gubbaa tolchee keessa tolchee dhaabbata tolchee ashitiyyee billaa aleek yaa hayaatii yaa eyyuunii yaa ijatiyya yaa sokkaree yaa mootii shamarranii yaa haadha jaalalaa ati bar sokkaraa ati sokkaraa bar ati bar sokkaraa jaalatamtuudha barate. يا أخي من أمنيش يا أخي يا أخي قوي مجيودا سي بلوتيا Ee bullooki. قوي قرو قوي ما مالت كان قرا قرا أنا ولا جيني جخيس سلاد Halas jedhaa. إيه قرا كنا ما يا دنو ويلكم منجستي قوي مالت كان قرا قرا أنا ولا Meeqa bishaan dhugaa. أبورو بابا تلا بلوتيا بشان إيسا كسخيس أباسا Oi Hamza. Maalirra ooltee? أنا ما نرى أوليها أجا ويران أولي سوانا سرد بطني متي إيش أكمل Nagaa ani maal ta'a jetteeti. garuu ashittiitiya. Uul. Guyyaa si arge akkam taa'an kun dhaabbata qofuun oolu akkam waansa. Gaafa ijaan na argite. Maali waansa akkam Gaafa guyyaa ijaan wal arginu mee beekamaa gaafa ijaan wal arginu. Neni uffata akkamii akkan uffatu barbaadda. Ati moo? Na yaadde seeta. Na yaadde sabar gaafa hamsaadhaan gaafa jalqabaa wal arginu maal godhadha kayyuu amma dubartii waa baay'ee yaaddi si fakkaataami. No dubartii wanta xiqqoo yaaddi wanni yaada gaara ga'u nutti geessu maal godhadha. Naa gala. Ndoom ol baasee gadi buusee kumtaa godhatu jedha buuseen tokko doktora. Ol baasee gadi buusee maalirra gahee har'a abaayaa godhadha jedhee murteesse. Abaayaan kun maanni? Hinoon jiraami. Eerpoortii keessallee sa'aatii dheeraa waan turuuf yoo uffata akkana na qaqqabuu godhadhee koomfortabilii naan kennu kopheellee lafa geettu godhachuu qabaa. Yani eerpoortii keessa sa'aatii hedduu waan dhaabataniif gaarii miti yaani. Okay, sanummaa rakkoon qabu. Yaadaa jirtu. Wasa wanti itti yaadeen waan asuma agaruudhaan malee asuma arguudhaan malee waan akkasiitti yaadeen. Ni yaadde sam qalee deengadda fuula kiyya bareechisa jedhee osoo qorsa kaanii kaan godhadhu kunoo fuula iyyuu uf citteessee jira. Barbareeduuf jecha. Anuma bareeduudhaan. Ati bar duruma na bareeddaa bara. Maaliif dararte? Bareedu ofiisitti hin quuftu dubartiini. Haduraan ittiin quuftu aan itti qubeera maal darartaan? Habibti. Gaafa si argu waa yaadu sitti maal gaafa si argu ija tiyya tanallee akdarii godha jedhaadha. Akdarii ija adda isaa keessa kaayee hin beeku garuu hin kaaya jedhaa. No. No hin jedhini waan ayyaadhaa. Ija tiyya akdarii gochuu barbaada. Kana beekaa. Kana noo hojii bira kutee hayyee haa bira.
No, kana beektaa kana. Kana yaa rifeensasii kana. Kanallee kana ol kana ta'u san hin jira. Dubartiin hin beekti. Ta'ila dubartii wayita akkana taatu as dheeraa san kana godhan san adasaaf yaa adasaaf jedhama. Isallee kaawwachuu barbaada. Yaa isallee noo hojii bira kutee asallee eeshi no hin jedhin yani waan haaraa wayii kalaas waan haaraa I don't know maal akka godhu garuu waan haaraa wayii atu haaraa normaala kootu normaala Qeensa kiyyallee hojjechiifachuu barbaada. no Waan san rakkabachuu barbaada. Garuu salaachisu jedha wanni sun garuu rakkabachuu barbaada. eeshi Kana ta'u san waddi wutiin dassi jedhaa dubartiin akkas waan san godhan. hin jaalladhu. Kun hundinuu waan ati amma kaafte kun hundinuu waan das namarra mangoone shamarree irra. Ani bifa haaraa waan arguu barbaada ani. Waan haaraa wayii waan godhamu waan dubartiin hundi godhuu barbaada. Ani hin fedhu shamarree waan akkasii kaa'attee deemtu. Ani akka hin fedhu waan riippoorti si dhiisee si dura galaa yoo fedhe. Hin fedhu ani shamarree waan akkasii kaa'a. Ashittiin tamijee akkaan silaa dhuuf hin godhin. Normaal akkaan si beeku rakkoo. Annaa sitti maaraa yaada kiyya. Dirqama hin jiran. Eshi kanneen ati amma himte kana an kaansel godhee bira kutee kabiraa haaraa waliin. Rifeensa kiyya qalama bulee dibuu barbaada. La ilaaha illallah jesaadha. Eshi. Hin ta'u achuma dhiisi. Eshi. Kabiraa miti gaati qoy hin qadaadini dubbi. Ati yommuu hundaafuu rifeensa qalama bulee yaa shaashii illee waan hidhadhuuf gaaf san xiqqoo si shaashii jedhanillee gabbabbaasuu barbaada. Tokkofachuun dirqaman tokkofadha. Wiki humaneerii itti dhayuu laata? Nama dhiisa humaneerii hin barbaachisu hin ajaa'aa humaneerii. Ashi humaneerii beekaa saabiitti waan ati haasawtu kan hunda. Qalama bulee. Wallaahi rabbumaan na darare. Waan ati haasawtu kana hundarraa takka waan inni shamarree irraa jibbu. Takka isa. Wallaahi ani dhugaa siin jedha wallaahi godhuu barbaada. Jechuun ka godhuuf kan goone hin beeku garuu waan sammuu Rabbi gara biraatiin gara biraatiin namaa qajeelchee. Hirriba namni hirriba dhabaami hirribu amma uummanni kee waa baay'ee yaada hirriba dhabaa jira seetaami yaada. Ani hirriba kana dhoogge kana. Nama ani godha arguun salphaa miti. Yeroo jalqabaatiif nama godha arguun salphaa miti. Ashitti laftillee ho'aa ashitti meekaappiin keessirraa harca'e. Gudii. Wayne dile wayne bide. Habibti. Dhageessa. Wayit andoom tokko bakka wayii deemee saaloonii wayii deemee. Dubbiin ta'eetu naan taane bishaan finna jedhuma malee. Ayyaa. Naman Hamza. Pranki taat. No. Pranki fi miti dhugama. Dhugama wallahi waanuma yaadaa jirti. Bexaam ni yaada. Isin bakka kiyya buutanii yaaddanii garuu ani ana jechuun kan nama tokko nama ilma dhiiraatii miti. Wayitaasii biyya galu osoo amma dhiyoo sana ji'a tokko dura biyyaa dhufeemi. Gaafa biyya galu maal godhadhee biyya galan na yaaddessa. Gaafa biyya galu sanuu ka maatiin kiyya eerpoortii na fuudhu. Yookaan immoo maatii kee yoo eerpoortii isaan nan fuudhee hoteela qabadhee gara Baalee ka gaggalu gaafa jalqaba Baaleen qe'ee seenu maal godhadhee deemaa? Ka jedhu na yaaddessa taa'ee na yaaddessa. Wayita wayii mudannoo na mudate inda'u hin gala jedhee. Amma ani uumama kiyyaraa wanni bareedu aggaarri kiyya bexaan bareeda aggaaraa fi ijji kiyya maashaallah. Aggaaruma kiyya kana gaafa na shaneeffachiisu akkam godhee hin aadadhee sirreessa biyya galaa jira jedhee osoo asiin tuqu aggaara macaq ofirraa godhe. Macaq ofumarraa jechuun qal'ise dhima fokkate aggaarri. Boru bararaa aggaara kiyya akkuma hin taane wayii godhe achi deemee mana bareedumaa deemee innaa dibatan naa dibaa jedhee salphadhe ka aggaarri narra hin jiru maatiin na kolfa. Asiillee innaa kana ka fidan tokko as gubbaa akkana naa dibanii tokko as jala naa diban. Wallaahi dubartii maraadhe wayii fakkaata. Tokko guddaa wayii as gubbaarra tokko guddaa. Innaadhaa hin badu narra. Wallaahi eerpoortii galee maatiidhaan wal arge dhiiga innaan narraan bahu innaan torbaanii as hin socho'u. Akkasitti kanaan dura biyyatti salphadhee ture.
osoo garaan ofii gara an bakka wayii deemtanaan jennaan wanni biraa haa hafuuti cidhuma wayii yookaan bakkuma itti mul'atu bakkuma namni importantii wayii na eegu qaxaroo qabda yookaan ammoo bakka wayii deemtanaan jennaan osoo garaan kaan ofiddi yoo wayiillee waan biraa isa gaafuma konsertii soninaaf waggaa takka moo lama dura qurunfudii osoo dibadhu barbaree osoo dibadhu shunkurtii osoo dibadhu fuulli na laaxame maaskii godhadhee oole akkana of laaxe kaani kaan osoo dibadhu ani akkasi bakka wayii deemtanaan jennaan wanni wayii hin ta'a indoom na yaaddeessaa wanni cidha kiyyaa fa'a osoo cidha godhadhee gaasan fuulli narra hin jiru gashallaxame homaan atti nafu yookaan harka ofirraa muraa rabbummaa keetii na haa godhu. Habibti. Maal fa'aa haasaa turte mee hammaan dhufeeni maal mee halammataa kaati hamileen teessi qabu. No rakkoon kiyyaa waan wayii yoon godha jedhee ani waan wayii nama wayiitiin wal arga yoo jedhee yookaan ammoo waan wayii yoon akka paartii ciini waan guddaadhaa yoo cidhaaf duuni tokkicha jedhamaa miti. Jechuun waan guddaa jiruu ta'e keessatti happuun godhusa guyyaa gammachuu keetiiti guyyaatti jiruu biraa jalqabu. Anamma cidha qabda osoo naan jedhanii qurunfudii ni nafu silliixii ni nafu barbaree ni nafu osoo kaanii kan fuulattuuf dibu fuula kee of quncise. Alla nafseetii akkas hin ta'in diisi. Ana akkami beektaa akkan itti fadhu shamarran. Ana akkan itti fadhu beektaa akkami beektaa akka namni beelloo haatee maarree ji'ee maarriyyoo ji'ee kanatti mitirkishiyyoo ji'ee kana gamaa gamana dhalaa itti dabsitu kana hin jaaladhu ana mala fayyarra. Ati noormaaluma tan akkanuma ni jiraa miti akkanuma noormaala kana si jaalladha. Jiruurratti noormaalidha jiruurran noormaal garuu wanni wayii uumama amma tokko wanni guddaan na yaaddesse gaafa yeroo jalqabaatiin sii wal argu. Egaa wal argine booda wal barannaa maal jennaa hin jira. Waa baay'ee jira waan yaadu qaanfachuuf jira. Hamzaa sanuu arrabni kee arrabaa miti. Wallahi shoofiin arrabni kee kun. Rabbi kee laa sana. Ani yeroo sana jechuun waan takka illee siin hin jiru laakiin. Hin sodaatin ati homaa siin hin jiru. Anta biraa lakkaafama malee siin homaa hin jiru garuu ati bargaa jechuun ni jiraa miti. Uumama bareedaa fi ciqqinabse. Oottume si yaadeera mee fuula fe'as deebise gisuma takka fuula fe'is ilaalaa warree. Hamileen teessilleen hamilee guddaadha kun ogeeyyiin si ilaalu. Bareedduutiyaa. Sorry namanna bilbilee. Maali jetta? Ashee. Fixattee? Ammoo tokko waan godhu innaa sitti nimi. Innaa asii kaasee qeensaa kaasee agaasiitti dibachuu yaada qaba. Allah waa jaartii eeggataan jiru waan akka waan buburree jaabtu akka malee. See. Buburree takkaa irra dhufuutii baree akkana taanaan. Waan buburree wayii takkaa irra dhufuutii baree akkana taanaan. Waa ashitti miti. Yaa wallahi hin danda'e. Malkii kiyya gaafa awwalaa fi gaafa guyyaa lama sadii arguu hin dandeettu dafte. Torbaan booda malkiin kiyya xabiyaan suuta barataa deemte malee hin arguu hin dandeettu. Waan allaaliin gaafa lama sadii. Sun bar bifa keetii miti akkasiisan amala keetii malee bifa kee noormaaluma guyyaa dhufte si baruu akkamitti dabalan. No, baxxaan buburradhee dhufa. Waan kiyya hundan amanii feekiidha gaafa duraan dhufu. An guyyaa saniis hin dhiifnee. An normaala akkana kootu akka jirtu normaala ifi xiqqaafe jinnee miti. No, normaala na arguu hin dandeettu. Badiiki. Hojii of addiinoota. Yaalli si yaada biraati wallahi. Wallahi social media kun bar waa salphate waa bar በጣም easy dura taa'anii akka fedhan ta'uun salphaa. Wayita reality gadi bu'ee yaadu. Ani faataan nama na seetaan wayita akkana miidiyaa dura taa'ee waa laalu haasa'u uummata kanaan malaalu. Almost nama 1,000 akkas na laala. I don't care. Because namni kun nam beeku. Garuu namni gaafa bakka Amma nama dila kanaafi ana kamera sodaata. Wallahi si sodaadha. Warabbal izzas sodaadha. Maa namni kun barna hubata. Wallahi si sodaadha. Amma nama kuma sida jiru kana arguu wayyamoo hamzaa tokkicha arguu wayyamoo naan jedhan namni kunniin namarsee
Akkana maayikiin dura dhaabadhee haasa'uu naa wayya sirri. Alaikum maqaa burii jala rabbumaan na kenna burii jala. Burii qonnee rabbumaan na kenna. Garuu kabajaadha nama jaalatanilleedha. Nama jaalatan akkasuma sodaatanii. Namni hundi erga jedhana waanuma amaluma jiru. Voice fi normaalidha wanni kun. Akkam. Yaani amma gaafa na argitu homaa sitti hin fakkaatu. Laa normaaluma na biratti. Gammachuu na dhagahamtu malee miira sodaatii fi miira namni wanni na dhagahama. Yaani homaa sitti hin fakkaatu homaa sitti hin fakkaatu sa. Laa jechuun gammachuu waan na dhagahamu si arguudhaaf. Ila gammaddaa iyyuu hin qaanfattu maaliin jettu. Bakka normaal for you normaal akkuma namaa kana deemteetu maal airportii. Rabbi sabri makeenaa kennu awwaan xayyaarri illee na jala taruu na fakkaata. Amma biddee kun hojjabdu. Osoo yaada keessa galtu. Amma kalee modeen ganda xayyaarri wayii bakka biyya wayiititti gara kalee. Wii anillee amma waan akkana ta'e hoo jedhaa hin jiraami waan musalsala muuvii kanneen fa'aa wayita laalu waan muuvii irratti habtuun taana. Garuu laa akkasii miti.